Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdullah App. YouTube inti qorakkina godhatee namni baay'een keessaan screenshotiin itti ergaa jira. Sababa doolaarri mallattoo raajeffannoo godheef wanni kun keessan qofaa miti kanuma nama hundaatu akkas ta'ee jira. Sababni isaa maali ka jedhu sirriitti waliin ilaallaa maaliif akkas ta'e akkasuma akkamitti sirraa isa jedhus sirriitti waliin ilaallaa jechuudha. YouTube studio irra seentanii yeroo contentii irra seentan mallattoon doolaara irra caalaan isaa raajeffannoo ta'ee jira. Yeroo isin irra tuqtanis not available jedha bakka monetizationitti ka duraan oonii ta'ee taa'u jechuudha. Tokko tokko oonii ta'ee jira garuu yeroo isin irra tuqtan not available waan jedhu agarsiisa. Viidiyoon irra caalaan isaa oofii ta'ee yookaan immoo mallattoon raajeffannoo agarsiisa jechuudha. Namoonni baay'eenis keenyas akkas ta'ee jira waan jedhu screenshotii natti ergaa jiru. Kiyyallee akkasuma akkuma isin argitan viidiyoon irra caalaan isaa mallattoon raajeffannoo kaa'ee jira. Viidiyoo jalaayis akkasuma mata duree laayivii jala yoo seentanis laayiviinis akkasuma viidiyoon shortiin illee raajeffannoo irra kaa'ee jira jechuudha. Viidiyoo tokko tokko qofa yeroo isin ilaaltan doolaara ni qaba jedha yookaan immoo oonii ta'ee jira jedha garuu yeroo isin irra tuqtan not available waan jedhu agarsiisa. Kanuma nama baay'eetu akkas ta'ee jira jechuudha. Kanaafuu kan keessan qofa isinitti fakkaatee isin rifachiisuu hin qabu. Warri irra seentanii ilaaltan warri hin ilaalle immoo ilaaluu dandeessu. Ka buluudhaan ta'ee jiru yoo irra tuqtan innis akkasuma not available waan jedhu agarsiisa. Sababni isaa sababni ni akkas ta'eef har'a Februaarii tokko waan ta'eef YouTube'n siistama jijjiiraa jira. Siistama viidiyoo shortii irraa maallaqa argachuu eegaluu waan akkasii kana fi gara revenue yoo deemtan revenue irraas siistamni jijjiiramaa jira jechuudha. YouTube yeroo baay'ee yeroo siistama jijjiiru waan akkasii kun ni uumama dogoggorra akkasii kun. Kanaafuu monetization isinirraa kaasee yookaan immoo YouTube'n keessan rakkina godhatee osoo hin taane siistama appichaa jijjiiraa jira waan ta'eef yeroo gabaabaa keessatti kan nama hundaatu bakkatti deebi'aa jechuudha. Kanaafuu keessan qofa isinitti fakkaatee seetingii adda addaa tuttuquu hin qabdanu. Yeroo revenue jala seentan revenue kan duraan bakkee gubbaa ture amma bakkee adda addaa itti jijjiiramee jira. Kana viidiyoo gabaabaa isinii qabadhee dhufeen jira. Siistama irraa jijjiirame haala kamiin akka ilaallattan akkasuma maallaqni duraan akkaataa itti ilaalan fi viidiyoo gabaabaa irraa karaan itti maallaqa argatan sun jijjiiramee jira jechuudha. Sana viidiyoo gabaabaan isinii qabadhee dhufa. Kanaafuu amma akkas ta'e kun nisirraa isin rifachiisuu hin qabu. Hiriyoota keessanii sheerii gochuudhaan warraan dhageenyis dhageessisaa isiniin jecha barnoonni keenyas kana fakkaata. Akka isin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinu turtii gaarii nagayaan tura.